Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Hogganoonni raayyaa ittisa biyyaa lolli akka dhaabbatu wajwaachuu itti fufanii. Lola dhumni isaa hin beekamne lola dhuma hin qabne kan lubbuu isaanii gaaga'aa jiru gaggeessaa akka jiran kan hubatan loltoonni mootummaa waraanni akka dhaabbatu gaafachuu itti fufaniiru. Hogganoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa tokko ta'uun ishee kan himamu dubartiin miidiyaa hawaasaa irra viidiyoon ishee deddeemaa jiru. Lolli akka dhaabbatu cimsitee gaafachuu isheetu dhaga'ame. Waggaa arfan kana miseensi keenya bishaan qabbanaa dhugee hin beeku, uffataa fi kophee jijjiirratee hin beeku jetti dubartiin kun. Haalli kun asumatti akka dhaabbatu hawwii qabdu dubbatti. Qondaalli waraanaa kun har'as taanaan aarsaa kaffalaa akka jiran himteetti. Lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamuun loltoonni raayyaa ittisa biyyaa kumootaan lakkaa'aman dhumuu akka hin oolle himama. Duraan beeksisa baasuun humna barate simataa akka ture manni leenjii waraanaa Itoophiyaa har'a isa barannoota hin qabne dhabeeyyuu akka rakkataa jiru himama. Fedhiin miseensummaa isaatti dabalamuu gufateera. Inumaa waraana mootummaa ijaan arguun hawaasa hanga jibbisiisetti adeemuu isaa Birgaadeer Jeneraal Kabbadee Raggaasaa dubbachuu isaa kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Amma lolli akka dhaabbatu fedhii qaban ibsataa jiru. Odeessa itti aanuun murtee ajajoonni waraanaa Tigraay dabarsan fudhatama hin qabu jechuun bulchiinsi yeroo naannichaa ibse. Naannoo Tigraay keessatti hogganoonni walqooduun walata karuu erga eegalanii bubbuleera. Lolli isaanii dhugaa ta'uuf dhiisee isaa hubatamuu baatus ibsa walirratti baasuu fi walqoccolluun ammallee jabeessaniiru. Garee Geetaachoo Raddaa gantummaan kan himatan gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfaman aangoo bulchiinsa yeroo akka irraa kaafamuuf xalayaan gaafataa turaniiru. Haalli kun itti fufuun har'a ammoo ajajoonni waraanaa naannichaa walitti qabamuun bulchiinsa yeroo ammaa akka diigamu murtee dabarsaniiru. Kana ilaalchisuun bulchiinsa Abiy Ahmed waliin michummaa qabaachuun kan himatamu gareen Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo naannichaa ibsaa tattamaa baaseera. Miseensonni hooggansaa olaanoo waraana Tigraay ibsaa kaleessa kennaniin bulchiinsi yeroo Tigraay akka diigamee kabiraan bakka bu'uu gaafachuu isaaniitti dheekkamuun murtee kana waraanni naannichaa hojiitti akka hin hiikne ibsa kennan kana keessatti caqasanii. Waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ibsa baase kanaan miseensonni hooggansa olaanoo ittisa biyyaa Tigraay ergama isaaniitiin ala gareewwan seeraan ala waliin ifatti socho'aa jiru. Bulchiinsa yeroo diiguuf jeequmsa uumuuf socho'aa jiru jedhee himate. Adeemsichi gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun isa akeekkachiise. Gareen ajajoota waraanaa bakka bu'uun ibsa baase kun gochaan baratamne bulchiinsi yeroo hin beekne akkasumas seeraa fi naamusaan ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabne raawwate jechuun komate. Kaabineen yeroo murtee addaa hooggantoota humna ittisaa kanaa qorachuuf walgahii ariifachiisaa waamus beeksiseera. Haala jiru erga ilaallee booda uummata keenyaaf ibsa bal'aa ni kennina jechuun bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa baase kanaan hubachiise. Ibsa ajajoota olaanoo humna ittisa Tigraay bakka bu'uun baheen waliigalteen Piriitooriyaa cabuu fi fonqolchi mootummaa ifatti labsamuu eereera. Murtee itti gaafatamummaa dhabe uummata Tigraay guutuu balaadhaaf saaxiludha jechuun ibse. Bulchiinsi yeroo humnoonni nageenyaa hundi murtee seeraan alaa kana akka didan ajaja garee kanaa hojiirra akka hin oolchine hubachiiseera. Tarii dhibdeen qaamota lamaan gidduu gara lolaatti kaca'u yoo ta'e nama amansiisuu danda'a. Kanaan ala adeemsa isaanii kaleessaa irraa ka'uun TPLF dhuguma waldhabu yaadni jedhu nama amansiisu. Odeessa birootiin namichi qaama haadha warraasaa cicciree ajjeesuun himatame adabbiin du'aa itti murtaa'e. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessatti namni Taayyee Boggaalaa jedhamu kan haadha warraa isaa ajjeesee qaama ishee cicciruun reeffa ishee mana fincaaniitti gatuun himatame adabbiin du'aa akka itti murtaa'e ministeerri haqaa beeksise. Himatamaan yakka kana raawwate hagayya 27 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa tilmaamaan sa'aatii 5 fi hagayya 28 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa galgala sa'a 12 walakkaa gidduutti yoo ta'u jalqaba haadha warraasaa mukaan rukutee ajjeesuun ibsameera. Himatamaan kun reeffa ishee achitti dhiisee erga manaa ba'ee sa'aatii muraasa booda deebi'ee lafa isheen kuftee irraa harkisee mana fincaanii geessuun miila ishee tokkorraa kaasee qaama ishee hunda kukkutuu ministeerichi ibseera. Miila ishee guutuus hamma lafeen ishee qullaa ta'utti foon irraa ciree mana fincaanii keessatti darbachuu fi sana boodas lafee miilaa ishee lamatti cabsee achuma mana fincaanii keessa kaa'u ibsameera. Itti aansuunis haga guyyaa hagayya 30 bara 2014tti akka homaa hin uumamnetti mana turuun achiis guyyoota 15f mana cufatee baduu hordofee Komishinii Poolisii Finfinnee hordoffii taasisuun to'annoo jala oolchee abbaan alangaa federaalaa himata irratti baneera. Adeemsa dhaddachaa wal duraa duubaan hanga mana murtii waliigala federaalaatti wal iyyannoon dhiyaateen himatamaa kana irratti murtiin du'aa itti murtaa'uu ministeera haqaa wabeeffachuun maddi oduu kanaa Addis Istaandardi gabaasee jira.
Oduu keenya dhumaatiin lola Raashiyaa deeggaraa akka jiran loltuun Kooriyaa Kaabaa 1000 ta'an ajjeefamuu isaanii gabaafame. Lola Kuriskii irratti lammiileen Kooriyaa Kaabaa 1000 ta'an ajjeefamuu qondaaltota wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Lola naannoo dhiyaa Raashiyaa Kuriskii irratti loltoonni Kooriyaa Kaabaa lubbuun isaanii dhaban ji'a 3 keessatti gara parsantii 40 ta'uu jedha gabaasni erganne. Qondaaltonni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan loltoota Kooriyaa Kaabaa irraa ergaman tilmaamaan 11,000 keessaa kanneen 4,000 ta'an waraana irratti miidhamuu isaanii ibsan. Miidhamuu jechuunis kanneen ajjeefaman, madaa'an, kadhabaman yookaas booji'aman dabalata. Isaan 4,000 keessaayis haga walakkeessa baatee amajjiitti gara 1,000 akka ta'an ajjeefamaniiru jedhamee amanama. Kasaaraan kun dhugaa ta'uunsaa yoo mirkanaa'e lammiilee Kooriyaa Kaabaatiin waraanicha itti fufuun hin danda'amu jedha. Namoonni madaa'an eessatti akka yaalamaa jiran yoomii fi hangam akka bakka bu'an illee ifaa miti. Haa ta'u malee michuu pirezidaantii Vilaadimir Puutiin kata'an Kiim Joong-un waliigaltee dhukaasa dhaabuu ta'uu malu kamiinuu dura loltoota Yuukireen Raashiyaa keessaa baasuudhaaf gargaaruuf yaalaa jiru jechuun maddi oduu kanaa gabaaseera. Yuukireen hagayya darbee haleellaa hamaa daangaa Raashiyaa Kuriskii keessatti raawwatteen eegdota daangaa Raashiyaa ajaa'ibsiifattee turte. Mootummaan Kiiv yeroo sanatti naannoo sana qabachuuf yaada akka hin qabne garuu marii nagaa gara fuula duraatti taasifamuu irratti dhiibbaa uumuuf akka qabatte ifa godheera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo narraaf qabanne kana fakkaata. Ka torbee dhufuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.